Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Suusuutub jalatti argamtan hundi keessanuu akkam naaf jirtu nagaa keessanii alhamdulillah nagaa kiyya. Hadhaa immoo inshaallah viidiyoo haaraadhaan dhufeera. Innis akkuma isin argaa jirtanuu maashaallah burgarii baay'ee bareedaa ta'e akka kan bakkeetti hojjetamu mana keessatti hojjechuudhaafan dhufe. Egaa namni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib sheer laayik na gochuu hin dagatina. Burgarii kana hordoftoota yuutuubii koo tokkotu koomantii jalatti mee guyyaa tokko burgarii nuuf hojjedhu jedhee naaf barreesse. Kanaaf inshaallah hadha hojjechuufan dhufe. Egaa hanga viidiyoo dhumaatti na waliin tura. Egaa duraan foon daakamaa kanatti filfil aswoodii yookaan black pepperii fi soogidda xiqqoo itti naqxanii bareechitanii waliin sukkuumtu. Isin yoo barbaadanii buhaaraatii waan feetan itti naquu ni dandeessu. An garuu soogiddaa fi filfil aswoodii qofan fayyadame. Haala kanaan bareechitanii sukkuumtanii akka inni wal nyaatuuf. Egaa akka kanaan akka kuraa gureessitanii bakka afuritti baastanii achiin booda harka keessaniin battisaa deemtu gadi qabaa jechuudha. Hanga inni haala kana ta'utti amma ergiin battisee booda giddu galeessa ta'uu qaba. Asitti zayitii xiqqootti naqee sineeyyaa keenyatti jechuudha yookaan saajii keenyatti. Zayitii yookaan zibdaa yookaan batarii itti naquu ni dandeessu. An garuu asitti zayitiin fayyadame. Amma ergii zayitii itti naqxanii booda foon sila fiddanii haala kanaan irra keessanii akka isin harkatti hin cabneef suuta jettanii irra keessu. Hamma hanga inni bilchaatutti dhiisnee biraa deemne. Amma shunkurtii tokko fayyadame. Shunkurtii kana qaqqalistanii murtanii qalloo ta'uu qaba. Zayitii xiqqoo saajiitti naqxanii shunkurtiin keessan yeroo murtanu haala kanaan qaqqalistanii muruu qabdu. Shunkurtii kana hanga inni bilchaatutti soogidda xiqqoodhaaf filfil aswoodii itti naqxanii hanga inni xiqqoo bilchaatutti dhiistanii biraa deemtu. Bareechee bilchaachuu hin qabu, giddu galeessa ta'uu qaba. Amma asitti foon kan burgarii bahee jira gar tokko. Amma haala kanaan suuta jennee akka inni harkatti hin cabneef gad deebisnaa jechuudha haala kanaan. Ergii haala kanaan gar tokkeen tokko bilchaate ammas gar tokkotti deebisnee amma inni bilchaatutti dhiisna. Hamma asitti shunkurtiin keenya akkuma isin argaa jirtanuu bahee jira. Soogidda xiqqoodhaaf filfil aswoodii yookaan black pepperiin fayyadame isiniin jedheen ture. Amma asitti kun bahee jira. Baay'ee bilchaachuu hin qabu, giddu galeessa ta'uu qaba. Amma asitti jubnaa kan burgariin fayyadame. Jubnaa burgarii kana tokkoon isaarra haala kanaan ituu ibidda dhaamsin irra kaa'aa deemtu. Amma asitti ergi inni baqee booda harraa fuutanii haala kanaan lafa keessu. Amma asitti ishii burgarii kan bakkee dhaabbatame qaba. Asitti zibdaa xiqqoo saajiitti naqee yookaan dhadhaa ishii burgarii kana walitti baaseen abidda irra kaa'a jechuudha. Hanga inni diimatutti haala kanaan hanga inni dhadhaadhaan wal fudhatutti hunda isaa gadi gombisee jechuudha. Hanga inni diimatutti dhiisa.
Amma gartokkeen tokko deematee jira. Hunda isaayyuu haala kanaan diimessaan deema. Amma ishii yookaan lakkoofsi fixeen jira. Amma asitti soosii kanan fayyadame kachapiidhaa fi kardalii yookaan mustard kan jedhamudha afaan Ingiliffaatiin fi maayoneesiin fayyadame. Kardalii bicuu sitti naqxu. Maaliif yoo danate waan dhangangaa'uuf. Maayoneesii xiqqootti naqxanii. Kachapiis xiqqoodhaan wal maktanii. Ergi walitti naqnee booda sirriitti sochoosne. Amma ergi sochoosnee fixneen booda haala kana ta'uu qaba. Egaa asitti daabboo silan hojjedhee fi foon fi shunkurtii sila xabbasne jubnaa kan burgarii fi timaatimii fi akkasiin qopheeffadhee qaba. Asitti daabboo yookaan kubzii sila hojjenne soosiin sila hojjedhe fidee irratti dibee foon kan burgarii sila fidee irra kaa'e shunkurtii sila xabbasne fidnee irra keenya yoo barbaadanis shunkurtii dheedhii irra kaa'uu ni dandeessu. Isin waanuma barbaadan irra kaa'adha. Garuu haala kanaan hojjetaa deema. Timaatimii haphistanii murtanii irra keessanii jubnaa burgarii an asitti lama fayyadame waan foon keenya bicuu furdaa ta'eef jubnaa burgariin fayyadame asitti jechuudha. Isin yoo barbaadan tokko fayyadama akkuma isin barbaadani. Egaa kasii miicitanii goskitanii jechuudha haala kanaan irra keessanii. Ammas lammaffaa immoo maayoneesii fi yookaan soosii sila hojjenne daabboo lammaffaa irratti dibne fidnee haala kanaan irra keenya jechuudha. Egaa ergiin tokko hojjedhee lammaffaa dhufeera. Lammaffaas haaluma sila hojjedhee soosii itti dibaa. Foon burgarii irra kaa'e shunkurtii timaatimii fi kasii irra kaa'e. Kasii immoo bareechitanii miicitanii bishaan sarraa qorsuu qabdu. Timaatimiis yeroo murtanuu haphachuu qaba. Dhiifama jubnaa akkuma sila isiniin jedhee yoo barbaadanis tokko gochuu qabdu. Ani garuu asitti lama fayyadamee kanan foon irra kaa'ee walitti jechuudha. Hamma ergi daabboo isaarra keessa soosii dibdanii haala kanaan fiddanii irra keessu. Egaa hamma lammaffaa hojjedheen sadaffaa dhufeera. Sadaffaas akkuma isin sila hojjedhetti hojjetaa deemna.
Egaa akkuma isin argaa jirtanuu kunoo sadanuu baafnee jirra. Maashaallah baay'ee mi'aadha. Egaa gaaffii keetiif deebii siif ta'a jedheen yaada. Abbaan burgarii naaf hojjedhu jetteen koomantii jalatti naaf barreessite. Keessoo isaas akkuma isin argaa jirtan umuriin isin agarsiisa. Kunoo keessoon isaas foon keenyas bilchaatee jira. Asitti burgariin yeroo nyaatamu yeroo baay'ee baxaaxisa yookaan dinnicha waliin nyaatama. Dinnicha haala kanaan muree xabbasee zayitii keessa buuse jechuudha. Ergi inni bilchaatee haala kanaan mandiilii yookaan waanuma qorsu irra keessanii egaa haala kanaan xabbastanii bukkee keessanii maashaallah baay'ee bareedaadha. Hundi keessanuu manatti hojjedhaa ilaalaan siniin jedha. Egaa waan na hordoftaniif baay'iseen sin galateeffadha. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.